Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii guyya guyyaan karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon walitti maal gunguma ofiisatti maal gunguma akka biyyaatti maaltu gungumamaa jira kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Egaa qophii gungummii koo keessatti taatee guyya guyyaan Oromiyaa keessatti karaa qaama mootummaatiinis ta'e karaa qaamota hidhatee hundumaatiin irratti isiniif gungumu. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa like subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin turaan immoo affeerraa kooti. Egaa guyyaa har'aa taatee Oromiyaa keessattii fi akkasumas ollaa biyya keenya keessatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa kan ture gungummii koo keessatti argattu. Qabxiin koo tokkoffaan gaa akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa guyyaa kaleessaa irraa kaasee uummanni Oromoo Sumaalee keessa jiru rakkinaa fi dararaa guddaa argaa jira. Keessumaa miidiyaatti yookaan sooshaal miidiyaatti baanii yeroo isaan imimmaan buusaa jiranii fi waataa jiran mul'achaati jira. Kun immoo rakkoo achi keessatti jiru keessumaa uummanni Sumaalee uummata Oromoo achi keessa jiru keessumaa mana isaan jiraatan keessaa yeroo isaan humnaan baasanii itti cabsanii hidhaa jiraniif akkasumas immoo peestaalii mataa isaaniitti maranii humnaan duriyyoonni achi keessa jiran keessumaa qaama mootummaa dabalatee yeroo isaan hidhaa jiran mul'achaati jira jechuudha. Egaa sababiin kun keessumaa Sumaalee keessatti uummanni Oromoo waggaa muraasa asitti dararamaa turuun akkasumas immoo ajjeesamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Ammas guyyaan kun yookaan marsaan kun akkuma uummanni Oromoo Suudi Arabiyaa keessatti lubbuun isaa darbaa ture ammas Sumaalee keessatti lubbuun isaa darbuun waan hafe hin fakkaatu. Egaa Sumaalee keessatti wanti ta'aa jiru keessumaa taateen achi keessatti ta'aa jiru haalaan ulfaata jechuun ni danda'ama jechuudha. Keessumaa uummata achi keessa jiru peestaalii mataa isaaniitti maranii keessumaa mana hidhaa yeroo isaan geessaa jiran argamaati jira. Kun egaa yookaan sababiin uummanni Oromoo achi keessatti hidhamaa jiru kun maalidha jedhee yeroo gaafatamu sana keessatti yeroo darbee taateen achi keessatti yookaan immoo Sumaalee kana keessatti Al-Shabaab irra deddeebiin uummata achi keessa jiru rukutu yookaan ajjeesaa turuunsaa ni yaadatama jechuudha. Achi keessatti uummanni Oromoo Al-Shabaab wajjin erga qabamanii taateen kun irra deddeebiin kan raawwate jechuudha. Uummanni achi keessa yookaan duriyyeen tokko Al-Shabaab wajjin keessatti gati qabamteef uummanni achi keessa jiru keessumaa namoonni qe'ee isaaniif qabeenya isaaniirra jiran dararaa guddaa argaa jiru. Sababii namoota muraasa Al-Shabaab keessatti mootummaan achi yookaan poolisiin achi qabee booddee uummanni Oromoo achi keessa yookaan Al-Shabaab keessa warreen jiranitu nu ajjeesaa jira yookaan immoo uummata Oromootu Al-Shabaab wajjin waliin ta'ee unuun nu fixaa jira kan jedhu warreen uummanni Sumaalee keessumaa namoota qabeenya isaanii fi qe'ee isaaniirra jiraachaa jiran akkasumas qabeenya lubbuu isaaniirra darbee qabeenya achi keessa jiru saamaa jiru jechuudha. Ammas immoo guyyaa har'aa viidiyoo waraabbatanii yookaan immoo qaama dhimmi dhaallatuu fi akkasumas immoo qaama mootummaa warreen amma aangoorra jiraniif nu himaa yookaan akka isaan nu birmatan jedhanii viidiyoo garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti dubbachaati jiru jechuudha. Warreen uummanni Oromoo keessumaa warreen Sumaalee keessa jiraatan jechuudha. Sumaalee keessa Sumaalee federaalaa jedhanii Sumaalee keessa iyyuu wal qoqqooduun isaanii yookaan immoo garee gareetii wal qoqqooduun isaanii yookaan achi keessatti garee 5 olitu jira jechuudha. Sumaalee keessa kana keessatti warreen uummata Oromoo keessumaa haalaan rakkisaa jiranii fi hidhaa jiranii fi mana isaaniitti halkan cabsanii reebicha hamaaf yookaan immoo hidhaaf kan saaxilaa jira yookaan kan dararaa jira Sumaalee Puutlaandidha jechuudha. Warreen uummata Oromoo akkasitti peestaalii mataa isaaniitti maranii duriyyoonni achi keessa qabanii hidhaa kan jiran jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan keessumaa erga namoota Itoophiyaa keessa immoo yookaan namoota Oromoo keessa warreen Al-Shabaab wajjin jiran hidhata qabu yookaan immoo warreen Al-Shabaab wajjin qabamanidha jechuudha. Sababa isaaniittidha jechuudha. Uummanni rakkina adda argaa kan jiru keessumaa baay'inaan Sumaalee keessa kan jiraatu uummata Oromooti. Ammas dararaan kun erga Al-Shabaab wajjin keessatti qabamanii uummanni achi keessa jiru keessumaa namoonni isaaniif qabeenya isaanii irra jiraatan Sumaalee Puutlaandii keessa dararaa argaa jiru keessumaa immoo peestaalii mataa isaaniitti maranii duriyyoonni qaama mootummaa dabalatanii yeroo isaan hidhaa jiran mul'achaati jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa irraa kaasee warreen qondaaltonni mootummaa uummata Oromoo achi keessa jiraniif akka isaan birmataniif dhaamsa isaanii dhaamaati jiru jechuudha. Kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu uummata Oromoo qulqulluu fi uummata garraamii achi keessa jiru sababiin taanetti lubbuun isaa darbaa jiruuf qaamni mootummaa otoo fuula isaa achi galchatee uummata Oromoo baraareen dhaamsa keenya. Egaa qabxii koo lammaffaatti yeroon darbu ammas guyyaa muraasa dura waa'ee faannoo fi mootummaa gabaasuun keenya yookaan immoo irratti gungumuun koo ni yaadatama. Ammas qabxii koo lammaffaa keessatti keessumaa gidduu kana faannoon garee lamatti wal qoodee wal garafaa jiraachuun isaas
waan hafe fakkaatu keessuma wal dhabdee gidduu isaanii guyyaa kaleessaa irraa kaasee Iskender Naggaa fi Zammanee Kaasaa gidduutti didichaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas gaa wal dhabdeen kun gaa haalaan itti fufee jira jechuudha. Keessuma Tafarii Maammoo Jeneraal Tafarii Maammoo gaa keessuma humna mootummaaf yookaan immoo jeneraala ture jechuudha. Mootummaa aangoorra jiruuf jechuudha. Isa dhiisee faannootti dabalamuunsa ni yaadatama. Jeneraal Tafarii Maammoo jechuudha. Amma immoo hoogganaa faannoo kan Gondor keessa jiruuf hoogganaadha jechuudha. Amma jeneraaladha jechuudha. Kana keessatti gaa yeroo darbee gaa Iskender Naggaa mootummoota biyya alaa wajjirraa walii galtee yookaan immoo diriirri uumeera inni jedhame sun diriirri miti mariidha kan jedhamu baheera waan ta'eef as keessatti gaa Iskender Naggaa mootummaa wajjirraan hidhata qaba waan ta'eef faannoo kamiyyuu bakka hin bu'u jedhee guyyaarraa dhaadannaa jeneraalli Tafarii Maammoo dubbachaa ture ni mul'ata jechuudha. Kanaaf gaa Tafarii Maammoo guyyaarraa gaa kan faannoo irraan eegamne yookaan immoo humna faannooti ol guyyaarraa dubbatee jira. Keessumaa dhaadannaa inni har'atti keessumaa waa'ee faannoo har'a haasa'e kun keessumaa tuffiin Iskender Naggaa waliin qabuu fi warree bichi isaanii yookaan walitti dhukaasuun isaanii ammas haalaan itti fufee jira jechuudha. Amma gaa mootummaa hojii wal dhukaasaa jiru otoo hin taane yookaan mootummaa hojii wal lolaa jiru otoo hin taane faannoo fi garee Iskender Naggaa fi garee Zammanee Kaasee akkasumas immoo jeneraal Tafarii Maammoo dabalatee wal qoqqoodanii faannoon wal garafaa jira jechuudha. Keessumaa gaa wanti kun gaa keessuma taatee achi keessatti yookaan biyya keenya keessatti ta'aa jiru waan nu dubbachuu qabnuuf malee wanta achi keessatti nu laallatu jiraachuu baatus egaa gaa wal dhabdeen isaanii haalaan itti fufee jira jechuudha. Keessumaa faannoon garee wal qoodee waltumaa jiraachuun isaa as keessatti gaa Tafarii Maammoo yookaan jeneraal Tafarii Maammoo guyyaarraa kan inni dubbate qaamni mootummaa kamiyyuu yookaan poolisiin mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiru gadhiisee bahuu qaba. Atattamaan jedhe malee yoo kuni ta'uu baate mootummaa wajjirraan wanta nuti diriirri uumnu yookaan immoo wanta walii galtee uumnu tokkoyyuu hin qabnu dhaadannoo har'a dubbatee jira. Kanaaf immoo qaama mootummaa yoo isaan fedha isaaniitiin hin baan ta'e dirqamsiine yookaan rukunnee baanta kan jedhu doorsisa guddaa faannoo kana gatii ol kaasee yookaan immoo kiiloo faannoo kana ol guddisee guyyaarraa jajee yookaan immoo akkasumas faarsee akkasumas immoo qaama mootummaa keessumaa qaama mootummaa achi keessa jiru poolisii makalaakaa jechuudha. Qaama biyya eegsisuu naannoo Amaaraa keessa jiru guutummaa guututti bahuu qaba. Yoo inni bahe keessumaa Amaara yoo isaan nu gadhiisan yookaan mootummaan kun yoo nu gadhiise naannoo Amaaraa hundumaa mootummaa wajjin walii galuu dandeenya kan jedhu dhaadannoo har'aa irra dabarsee yookaan immoo waanuma gootummaa faannoon kun cimaa fi adda durummaan mootummaa kan achi keessa baasu tokkotti jeneraal Tafarii Maammoo har'a dubbatee jira. Kun immoo hammam dhugaadhaa fi faannoon kun immoo qaama achi keessa jiru ari'ee akkam immoo ajjeesee akkasumas immoo Iskender Naggaa mootummaa hojii walii galtee gochuun isaan immoo isaa wajjii wal dhabdee dhuumuun isaas akkuma jirutti ta'e amma dhaadannoo isaan dhaadachaa jiran gaa faannoon achi keessa jiru yookaan faannoon naannoo Amaaraa keessa jiru guutummaa guututti mootummaa yookaan immoo waraana achi keessa jiru waraana mootummaa achi keessa jiru ari'ee ni baasaa Amaara immoo dhuunfata kan jedhu jeneraalli kun guyyaa har'aa dubbatee jira. Kun immoo hammam dhugaadha kan jedhu hunduma keenya wal nama gaafachiisa. Kanaaf wal dhabdeen isaanii akkuma jirutti ta'e keessumaa wal qoqqoodiinsi faannoo fi faannoo lamaan garee lamatti garee Iskender Naggaa fi garee Zammanee Kaasee warreen jedhamanii wal lolaa jiran kana keessatti mootummaan ammas fayyadamaadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf wal dhabdee akkuma kanaan dura guyyaa kaleessaa irraa kaasee waraana bilisummaa Oromoo akkuma gargar qoode mootummaan kun isaan lamaanis gargar qoode kun gidduu taa'ee kolfuunsaas waan hafeen fakkaatu. Kun immoo dhumni isaanii maal akka ta'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Ammas gaa qabxii gosa sadaffaa yookaan gummii gosa sadaffaatti yeroon darbu gaa Isaayyaas Afawarqii fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gidduutti diraamaan ammas waan dhaabbateen fakkaatu. Guyyaa darbee Birgeediin Ahmediin kan hoogganamu keessumaa Finfinnee keessatti hiriira ba'uun isaanii yookaan walgahii guddicha gaggeeffachuun isaanii akkasumas immoo badhaasa walii kennuun isaanii ni yaadatama. Ammas gaa as keessatti gaa Isaayyaas Afawarqii guyyaa har'aa immoo gadda guddaadha yeroo inni gadi ba'e waan dallane fakkaata. Keessumaa muummee ministeera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf gaa namoonni walgahii yeroo darbe keessumaa Finfinnee keessatti hiriira guddicha bahan suni gaa biyyoota alaa bakkeewwan garaagaraa Jarman akkasumas Kanaadaa akkasumas immoo Ameerikaa jiraachaa turuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa Jarman keessatti pileenii 20 oliin yeroo mootummaan yeroo Birgeedii Ahmed kun yeroo sana achitti hiriira bahan sana keessatti mootummaan tasgabbeessu yookaan immoo Isaayyaas Afawarqii yeroo san mormuu bahanitti qaama humna ol bobbaasee Jarman keessatti tasgabbeessuuf
ta'uu yaalus wanti sun hin danda'amne. Kanaaf Birgeedii Ahmedii warreen hoogganama keessumaa warreen amma Finfinnee jiran keessumaa muummee ministeera Itoophiyaatti warreen deeggaraman kuni humna guddaa fi namoota cimina guddaa qabanii fi leenjii guddaa qabanidha jedhamaa jira. Kanaaf isaanis yookaan immoo Isaayyaas Afeworqii kunis egaa hiriira isaanii argeeti fakkaata gaddi guddaan kan isitti dhagame yookaan immoo kan inni yaadan taanee fi gochan taane guyyaa har'aa dubbate. Kanaaf isaan gaa Affaar keessas dabalatee akkasumas immoo warreen Dr. warreen Tigraay keessa jiran keessumaati immoo Gabratsoon Gabaru Mikaa'ilis garuma sanatti dabalee jira muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen isaanii keessumaa Isaayyaas Afeworqii fi muummee ministeera Itoophiyaa yeroo muraasaatti keessumaa ji'oota muraasaatti wal gaarifachuun isaanii akkasumas immoo yaadan taaneef qeeqan taane keessumaa hidhaa galaanaati booddee wal gaarifachuun isaanii hin hafne. Amma immoo isarra darbee gaa Birgeediin Ahmeduu yeroo isaan Finfinnee qubachiisan jiran keessumaa biyya alaa turan jechuudha jarri kun yookaan Birgeediin Ahmeduu. Kanaaf amma immoo muummee ministeera Itoophiyaatti deeggaramanii Isaayyaas Afeworqiin waan gurra qaban fakkaatu. Kun immoo dhumni isaa maal akka ta'e walumaan kan laallutaa jechuudha. Kanaaf Affaar dabalatee bakkoota garaagaraa keessatti lolli kun deemuun isaa waan hafeen fakkaatu jedhamaa jira. Kun egaa dhuma isaa warreen Birgeediin Ahmeduu yookaan muummee ministeera Itoophiyaatiin deeggaramanii Isaayyaas Afeworqiin gurra qabu warri jedhan kun dhuguma ni moo isatuma kan jedhu immoo yeroon kan deebisu ta'a. Gungummii kosottu maraatti yeroo darbu ibsa guyyaa har'aa Abaaw Waboo yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa bakkoota garaagaraa keessatti qaama mootummaa irratti fudhatee injifannoo guddaan galmeessiseera jedhee dubbatee jira jechuudha guyyaa har'aa ibsa isaa irratti. Kanaaf gaa warreen uummata Oromoo dararsaa turan akkasumas immoo uummata Oromoo rakkisaa turan namoota lama ol irratti tarkaanfii fudhadheera kan jedhu dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduuttis dubbiin haalaan jabaachaa dhufeera. Keessumaa wal waraansi isaanii haalaan cimee jira jechuudha bakkoota garaagaraa keessumaa giddu galaa fi asiin immoo karaa kibba dabalatee jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo fi qaama mootummaa bakkoota hedduutti wal waraanaa jiru yookaan immoo wal ajjeesaa turuun isaanii ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti. Kanaaf pirezidaantii yookaan muummee ministeera Itoophiyaa duraanii kan ta'e Hayilamaariyaam Dassaaleny yeroo darbe wal waraansi biyya keenya keessatti haa dhaabbatu nu ga'a jechuun isaan yaadatama. Ammas sagaleen muummee ministeera Itoophiyaa duraanis waan dhagameen fakkaatu wal dhabdeen Oromiyaa keessattis haalaan jabaatee jira. Keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti naannoo Amaaraa keessatti immoo gidduu kana wanti haaraan faannoo lamaan garee lamatti ramanii wal tumuu fi akkasumas immoo uummanni Oromoo Salaalee keessa jiru haalaan daran ulfaataa keessa jira. Keessumaa qabeenyi isaanii saamamuu akkasumas immoo teessaalii mataa isaaniitti maranii mana hidhaa geessuu fi namoonni qabeenya qaban immoo achi keessa qabeenyi saamamuun Sumaalee Puuldaandii keessatti raawwatamaa jira. Kanaafis immoo uummanni Sumaalee achi keessa keessumaa uummanni Oromoo Sumaalee achi keessa jiru mootummaan amma aangoorra jiru nuufaa birmatu yookaan immoo fuula isaa gara keenyatti nuufaa galagalchatu jedhanii iyyaasnaa isaanii sooshaal miidiyaatti bahanii dubbatachaa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa taatee Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa raawwatame qophii gungummii koo keessatti kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan ture Lalisaa Dhaabaati. Qophiilee Horn Miidiyaaf oolii turtii gaarii qabaadha.